mu haala yeroo jetti sagantaan tiyya yeroo hundee haala yeroo kanarraa dhufne haalli yeroo kun arra dhimma Yaayaa Bashiir ilaallataa jechuu Yaayaa Bashiir boruu barraaqa dursanirraa dubbachuun deemu arra Yaayaa Qamadirraa hin dubbachuu deemaa jechuu Yaayaa Qamadii kanarraa hin dubbachuu deema boruu barraaqa gaafa uduhimaa adda bilisummaa Oromoo ture nama gartee qabsoo tanaaf waan danda'u hunda gumaachee akkuma nam tokko akkuma xiyyaa fi xee akkuma nutiis gumaachine naafeetis qabsaa'ota beekadhu sigale qabsaa'wan isaan qofaa miti naafeetilleen qabsaa'ota akkuma naafeetilleen gumaachine khasheer gootu khalaayiki gootu dhaamsa kana fuutee namaan geessu hundinuu qabsaa'ota jechuudha akkuma hundinuu gumaachine inninis ga'eesaa eltiraa taa'ee bahachaa ture eegasii booda shaneen darbitee turte jechuudha eegasii booda shaneen Daawit Ibsaatiin hoogganamtu darbitee turte isaa gartee akka jiboota dulloomee mana galee Jawaar Mohammad dhukkee irraa dadda'ee Oromotti as deebisee Oromoo wal garsiisee wal barsiisuu miti haareetti wal barsiisee haaree wal barsiisuu miti haareetti numaatu sadarkaa hooggansarratti stage irratti as butee ture jechuudha Yaayaa Bashiir kana sani waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaa keessaa nama tokko godheef gaafa dubbiin jajjabaattee Jaawarfaan kara hidhamu fuullichi garagalu waan dhufuun beekamu yoo dubbiin dhufte nama kana dubbisaa jee isaa fi gurbaa Faraan Abdusalaam fi Injuu Sanfaa nama tokko godheefi wanni isaan ergan sun hundichi qophooyteeti wanni Yaayaa Bashiir posti godhuu ture Yaayaa Bashiir goota keenya Yaayaa Bashiir maarree keenya kan isin jettanii kasi jala ori'uu turtan hundi copy paste turte jechu sigale woomachi qophaa'amee as fidamu sigale dabarsuu ture jechu Jawaar Mohammad silaa isaaf nama galataati nama kanaati jechu akkana ture sadarkaa gartee mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti ol fuudhamu sababa Jawaar Mohammadiin ta'e nama gariitu nasiiban qabu namni kun gariin nasiiban qabu dhalaa gariin garree way dhiira tana numaan jaaladhaa anintu miskiina nasiiba dhiiraan qabu tajettu garree namni gariinis nasiiba saayibaan qabu sigale nasiiba saayibaan qabu Jaawaris akkas ta'e sigale warrume inni fuudhee namatti hidhee kaduraan gartee namni torba laalufaa amma namni 700 sababa Jaawarii ilaale kanumaatu gartee maqaa isaatiin beekamee isatti as garagalee jechuudha irra guddaan nama so Yaayaa Bashiir erga akkas tahee booda karoorri kenname amma karoorri kenname Yaayaa Bashiir ka Qamadirraa haasoo yaanamma kaboruu barraaqaa san itti dhiifneeti amma ka Qamadii kanarraa haasoo yaanaa jechuudha namoonni keenya irra guddaa wanni isin itti dogoggortan sigale wanni isin itti dogoggortan namni keenya irra guddaan kalee isaan nama madaaltan namni tokko arra maal godhu jira ka abbutaa yoo kalee sabboonaa ta'e yoo arra kan siganu qabsoo ta'e dura dhaabbatu ta'e bu'aan inni sii qabu hin jiru jechuu kararraa dabarsuu sirra jira jechuu kaleessa kana ture way kaleessa maarre ture adeero kaleessa rabbiinu kaleessa yoo arra salaatte arra duute ibaada arra sirraa qee balamalee kaleessa maal turte siininju sigale siyaasa marshii duduubaan qabdu tafuul dura malee haza wal kitaabul jism sigale siyaasan kaleessa kana haasoo turte kaleessa bichuutu jechuu turte kaleessa abiyyi irra duuluu turte kaleessa abiyyi wajji duuluu turte wanni jaamun jirtu sigale Geetaachoo Raddaatii fi Gabrasiyoon boolla takka keessa boftii itti seenee idduu ture arra mishigii wali qotatanii wal dha'u jiranii jechuu tanaafi kitaabul jismi wanni isiniin juu siyaasaan marshii fuul duraa malee ta'u duduubaan qabdu wanni isiniin jennuuf tanaafi jechuu sigale Yaayaan kaleessa nama qabsaawa ture maal ture boruu barraaqaa ture yes is over arra garuu waan jirtu takka takkaan hin si himuu deemaa jechuudha dulli kun dura
biiroo Adaanechi mari'atame. Diyaaspooraan biyya alaa martinuu wanni inni fedhu dachii Finfinneeti, dachii Tuulamaati. Dachii Tuulamaa tana harkaa qabdu si waan biyya alaa guutuu ati qabadhu janii si kenna waan biyya keessa waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaatiif kennamee jechuudha. Waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaatiif kennamee jechuudha. Arkitan faana nagayaa maarree nagayaa janii gartee hawwisoon PP hundi waan isin godhuu turte gartee projektii amma Yaayaa Bashiir faan qopheessan tanaanii jechuudha. Sigalee. Erga gartee waajjira Adaanech keessa mari'atame namoota ummata bira fudhatama qabu namoota Jaawar kanaa wajji mul'achuu ture namoota Jaawar kanaa wajjin gartee tarkaanfachuu ture isteejirra ture jedhaniiti maqaa liistii godhachuu turanii jechuudha. Maqaa liistii godhachuu turanii teenya Harargee takka faana sumaachee horiiteetuma daftee baba jettee ay tuun hedduu bu'aan qabdu ariyaa jedhe. Ariyaa jedhee ariyaa sassigale sun amma lakkoo isa keessa hin jirtu oggii biyya dhayitee barandarra teessee qamaati malee namni jalaa dubbatu hin jiru. Aftaa'u malammuutu gartee isaan na harkaa qaba jee ittiin qamuuf jira malee. Tun amma wanti keessa baate liistii godhanii jechuudha. Liistii godhanii liistii tana keessa eenyu dandeettii qaba. Eenyu dubbatee ummata amansiisuu danda'a. Eenyutu gartee ummata bira caala Jaawar bira dhiyaata jedhameeti tokko tokkoon akkasi kaayame sigalee baay'ataa bahuu deemaa jechuudha. Baay'ataa bahuu deemaa jechuudha. Baay'anni sadarkaan baha malee amma fakkeenyaaf yoo beera fuutee fi yoo dubra ta dubrummaa qabdu fuute gabbirri nuyi tokko miti jechuudha sigalee. Akkas jechuudha. Amma teenya sun teenya Harargee wanni sun akkuma nama gartee haadha ilmaanii ni khatee gartee nama 2 fi 3 ni karra si buusee deemaa bira sigalee. Amma Yaayaa Bashiir tun faan cooma maaliif Jaawar wajji dubbachuu turan biiroo pirezidaantii naannoo Oromiyaa keessa akkuma isiniin jee itti informeeshinaatti ergamuu ture san gubbarraan gurbaan kun abaa'oo keessa ture buruu barraa qaawuduu fi adda bilisummaa Oromoo jedhanii maqaa qabaachuu ture qabsoo kana keessaa sigalee sadarkaa qabaachuu ture jechuudha. So maal godhanii Adaanech adda addaan kenniteef adeeroo PP'n tun ummata dharaati akka isin si gootu gurbaa mana maallaqa guutuu kana laal maallaqa kana hidhaan fidaniituma isumaaf irraa quban qabne kana dhibba tana sigalee wanta irraa godhanii akkanuma dura qabanii yoo kiristaana ta'e Jesus jeetuma utaalaa jiru yoo muslima ta'e la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah ugije albaatii fi qabuu hin danda'u namni kun sigalee. Gaafa gurraacha kana gaafa sigarsiisan sigalee. Yaayaa Bashiir akkana kafalamee fi jira jechuudha. Yoo inni waan kana naqaade wallahi maqaa fi maallaqa hanga inni isaa kafalameen fidan nama isaa kafalee wajji sigalee nama isaa kafalee wajji amma dubbii duuduutti irra kuti janii waan jaamee fi duuduutti dhadhee irra kutu jira malee sigalee abbaa qabeenyaatiin Adaanech ergiteeti sigalee abbaa qabeenyaatti ergiteeti abbaan qabeenyaa kafalee fi jechuudha. Poozishinni isaa kenname kami ati asbaatee ka ayyaanaafatti OBN irratti mul'atinii kaja'amuutu itti kenname jechuudha. Undercover jettiin faranjiin dhoksaadhaan gogaa sabboonummaa kana uffadhu mootummaa sidduun nu dhawaa sigalee waan kana mootummaan balleesse maarree jecha mootummaafis badii kennaa sigalee sitti naarru sirra laallu wanni kee hundi gartee akkuma onni keessa nu seente jirta waa takka tanaaf yaadini sigalee nuus dhawaa bineensa gartee nu dura dhaabbatu dhayi janiiti isaan gaa qabsaa'ota Oromoo kana bineensa janiini warra nu dura dhaabbatu kana dhayi nurraa janiiti gartee ajanyitti kenname jechuudha. Ajanyitti kenname jechuudha. Amma Yaayaa Bashiir barruu isaa laalame sigalee yeroo kamiyyuu barruu isaa laala Yaayaa Bashiir irra guddaa barruu isaa laala hammeenyi tokko keessa jiru hammeenyi tokko keessa jiru jechuudha. Kawal dhabu jiru ilmaan abbaa gadaati kawal lolu jiru obboleeyyan kawal lolu jiru kana inni already gogaa qabsaa'ota kana keessa akkam baane ajanyitti kennamee jira jechuudha.
amma yoo gogaa qabsaa'ota keessaa bahee Oromoon guutuun firraa eegi. Oromoon guutuun lakkii jettiin. Oromoon guutuun beeyma gan jettiin. Waan ta'eef inni gogaa qabsammaa tana akkuma jiru fudhatee undercoverii gartee fakkaatee akka nuti imma fakkaannee PP keessa bara hooggantoota meeqachii qabnaa miseensota. Ka fakkaatee hojii mootummaa geggeessaa keessa taa'ee kariirma nyaatu. Warra kariirma nyaatu sanii jechuu inni. Duraanis gartee jaawarii wajjin deemuu turee girrisaan kun fuudhee samitti ol kaasee huy jee goota keenya jee samirra kaayyate ummata biratti amantii qaba. Ichi maal jaa bildiqinnaan kunoo laala. Sigale? Kunoo laala. Wanni gartee warri duraan isaa wajjin jiruuhu warri duraan isaa wajji dhaabbachuu jiru. Sigale? Warri isaa wajji dhaabbachuu jiru sagaleen hin sirrooyne. Amman sirrooyne. Amman sirrooyne sagaleen. Amma sirriitti kaa'u. Ayyee. Ammoo. Amma sirriitti. Hayyee. Amma sirriitti himi. Amma sirriitti amma sirreessini. Mee namni tokko barreessaa sirriidhaa mimma? Sagaleen sirriidhaa mi? Ayyee. Thank you. So gartee qabsaa'ota fakkaatee gogaa qabsummaa tana uffatee qabsoo keessa taa'ee akka suutaan nyaatu gartee akkasii fi ramaddiin isaa tanaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf akka ayyaanaan amma yoo ajandaan tokko ka'e TikTok mana ijoollee namni lama laaluu hundarra deemee ajandaa san dhaamsaa jechuudha sigale. Ajandaa san dhaamsaa jechuudha. Akkasi akka Oromoon tokko hin taane si wajji taa'ee mootummaa arrabsa. Inni ordara fudhatee jira sigale. Amma akka faarsee bulaa biyyarraa telefoona gaddachaasee horiyuu kana garteemi. Mootummaas akka waan qeequu fakkaate keessaan nan tuqinaa jeetti barreesseeti akka waan qeequu fakkaate ummanninis amantii irratti aboo abalu bar biyya taa'ee sagalee nuu ta'e abalu barichi dhaabbatee sagalee nuu ta'e jaasii galee ummata biraayis amantummaa harkate maal godha ganaa inni hojiin isaa mootummaaf hojjetaa jechuudha. Si galee mootummaaf hojjetaa jechuudha. Hojii isaa itti fufaa jechuudha gabaabduu. Si galee soo yaayaa Bashiir kanaatu itti kenname. Ati duraanii dhageetti qabda girrisalleen si amanaa jaawarilleen gartee amanamummaa si kenne gartee ummata keessa taa'iti kana gartee itti oofii jaaniin saniifuu ummanni keenya wanni irraa ifeeguu qabdan tana nama gartee si fakkaachaa nama gartee nama si fakkaachaa si wajji dhaabbachaa ilmaan abbaa gadaa wallolu jira ilmaan maallee wallolu jira juu nyaatee jira namni sun laal diramee jira lilmee PPT naasii hima sigale Oromoo wajji wallolaa jirtu Oromoon sirnaa wajji wallolaa jirti sirna Minilik irratti hin deebisin jechaa jirti daangaan kiyyan saamamin jechaa jirti duuti hanarraa dhaabbattuu jechaa jirti buqqaatiin hanarraa dhaabbattuu jechaa jirti gudeeddiin hanarraa dhaabbattuu jechaa jirti mee Oromoon amma sirnaa wajji wallolu jirti moo Oromoo wajji wallolu jirtu tami warri immoo sirna kana dhaabbatee ittisu sigale warri sirna kana dhaabbatee ittisu bahi deebi sagalee hunda geenya kanaaf warri sirna kana dhaabbatee ittisu warra gartee
sirna san tajaajilu gaachana sirna malee Oromoo miti jechuudha. Warra Oromoof Oromiyaa tajaajilu miti. Warri sirni kun akkatti fufuju sirni si gudeetu sirni tokkummaa kee diigu sirni gandummaa gartee sirra leellisu sirni Oromoo diigu sirni gartee hayyoota Oromoo kaanidhee kaan ajjeesee kaan biyyaa baqachiisu kun sirra haa turu warri ju kun sirna Oromooti. Oromoo wal ajjeesu jira haju gartee Oromoon sirnaa wajji wal lolu jira malee nam tokko wajji wal lolutti hin jiru himaa fi jechuudha. Himaa fi jechuudha. Xiqqaa guddaan keessan bakka deemtanii bakka teessanitti. Yaayaa Bashiir maallaqa fudhatee jira abbaa qabeenyaa maqaa isaatiin beekan hanga kenname gartee hanga isaa kenname wajjiiniin informationiin haa dhufee jira jechuudha. Saniifuu inni undercover PP sigale humna qabsoo Oromoo waan beekuufi gamaa gamanaa waliif fidee abaa'oo keessaas waan turee beekuuf gartee Jaawar jalaas waan turee beekuuf waliif fideeti gartee akka Oromoon gartee tokkon taane akka Oromoon shakkii keessa galtu akka gartee faarsee bulaafillee gartee ololli sirri deemu maal fakkaata achi bahee Abiyyi hin jenne ichi bahee Ampiip hin jenne sigale ichi bahee Ampiip hin jenne wanni inni godhu jiru taa'eeti gartee hoggii Oromoo hoggii woboon tarkaanfii fudhatte gadxiqqeessa tarkaanfii tanaas hoggii qabsaa'onni Oromoo waa godhe gadxiqqeessa sigale keessattuu maal godhammaas waan warra Kaabaa kana waan Amaaraa fi Tigree tana ol kaasee sitti himaa jechuudha sigale hokkoo sii godhaa jechuudha. So saniifu wanni Oromoon tiyya beekuu qabdu wanni Oromoon tiyya irra walii galuu qabdu Yaayaa Bashiir fi gartee fakkaattonni warri callise hundi maallaqa fudhatanii bitamanii jiranii yoo isaan kan kaadan taate ana qunnama tokko tokkoon hin gayyaasaa jechuudha. Maqaa wajji maallaqa hanga isaan fudhatan wajji eenyu akka isaa abbaan qabeenyaa kam akka isaanii kafale takka takkaan hin gayyaasaa jechuudha. It's over. Andeen gaddaa waa isinii himee ture. Kanaa booda gowwaa akka gowwaa wajji haasoyna barata akka barata wajji haasoyna maraata akka maraata wajji haasoyna joollee akka joollee wajji haasoynee Oromoo irraa dhaabsifna jee dheengaddaa waada isinii galee jechuudha. Isinii waada eega galtan kakuu eega raawwanne itti fufuudha jechuudha. Kanaa booda Yaayaa Bashiir qabsaawaa ture. Yaayaa Bashiir akkana ture. Mitirqishoo ture. Milliyyoo ture. Mee Yaayaa Bashiir Abiyyi irra sagalee ta'uu ture. Abiyyi sirna naxanyaan nuuf fida jee sagalee ta'uu ture. Abiyyuma santuchi jira. Maaltu arkameeti inni mashiifti godhe. Mee maaltu arkameeti inni shiifti godhe naayimi. Birrii arkamee jechuudha. Birrii arkame malee wanni qabsaa'eef wanni uummanni qabsaa'eef takka ta arkamteen jirtu jechuudha. Uummata kiyya narraan dogoggorin waan kalee isaatiin nama madaalin kaabbutaa kalee isa mooraa piippii keessa jira har'a mooraa Oromoo keessa dhaabbataa yoo kalee isa barabbichuu kiyya jechaa turte maarree kiyya jechaa turte jettee asii ifaadhaa oolte fuulduran deemuu hin dandeessu asumaayii maraan martoo dhaawachaa ooltaa nama gartee piippii sirra dhaadheessu sigale nama piippii sirna si buqqisu sirna si gudeedu sirna tokkummaa kee diigu sirna Oromoof Oromiyaa balleessuu deemu nama sirra dhaadheessu ayi kalee qabsaawaa ture baryaaboo kalee goota ture jetteetuma yoo waan kalee asii alanchaa oolte siyaasaan maarshii hudduu duubaan qabduu siinjaa kitaabul jizmi kafuul duraa malee. Saniifu Yaayaa Bashiir asumatti irraa dhaabbanna kanaa booda waan Oromoo Oromiyaa ilaallatu isa gartee jala yaatanii yoo eega isin isaatillee isa wajji rakkattan isinii beekaa jechuudha. Yaayaa Bashiir undercoverii PPT maallaaqni maas waajjira Adaanech Abeebeetiin ramadameeti abbaan qabeenyaa fideef isa gartee fakkaatota isaa warra biyya alaa tana taa'ee gungumu kana guutuu Adaanechiitu gartee gaafa dhuftan biyya teessanitti manaas isiniif bakka manaatii isiniif kennina hangasiifu kanaaniif kiisaa isin qabsaa'oo taanii maraattanii jaawar gartee waa takkaa sarkaan qabu ifiifuu isin facaaseeti maallaqa isaa fudhatee ifi biyya galee aangoo dhorkannee asii ka'ee kutee saniifu isaa wajji yeroon gubidha kabiyya bulchuu ilma Oromooti aangoo isiniif kennina gaafa tasgabbooyne Oromiyaatti isin simanneeti
federaala keessa hojjettanii waadaa gurguddoo galamee fadeero asigalee waadaa gurguddoo galamee fi soo kana hundaahu gadiin isin yaasa soo kanaa booda enda hariiroon isin isaa wajji qabdan yoo isaa wajji kana hariiroo qabdan taate PP wajji hariiroo qabaatanii PP wajji hariiroo qabaatanii abalu qabsaawa ture abalu maal ture abalu miitirkisho ture alsarram abalu arra maal dalagu jira qabsoo Oromoo nuti makkan gartee